inni kun kuppulungii jedhama. Kuppulungii jedhama. Beremzee jedhanii isa kanaan beremzeedha. Inni kun immoo gaas feedaaleedha. Kun hundumtuyyuu kan ta'u yeroo maarshii galchinu irratti yeroo hundumaayyuu kana fayyadamna. Yeroo maarshii galchinu jechuudha. Ammallee yeroo dhaabuuf deemnu, yeroo dhaabuu bira geenyu, yeroo gishfiindi kaayitiin isaa yookiin immoo saffisni isaa 10 irra yoo galee yoo dhaabuu jennu kana lama walitti fayyadamnee dhaabuu dandeenya jechuudha akka inni nurraafneef. So kana kun akkuma kanatti osoo jiru meemee akkuma kana maarshii isinitti agarsiisa. So yeroo maarshii galchinu yeroo mondayyuu kana fayyadamna isiniin jedheera. Inni kun kuppulungii jedhama. Kana fayyadamaatu jechuudha. Nama haaraadhaaf wanni kuni nama akkuma fakkeenyaaf akkuma maali teorii dabarfateeni nama reef haarawaa makiinaatti karaa makiinaa dhufe jechuudha. Practice eegaluuf deema. So amma immoo maarshii isinitti agarsiisa. Maarshiin kunooti. Okay, amma maarshiin kuni duwwaarra jira. Maarshiin duwwaarra jira. Dura yoo kana ilaaltan iyyuu lakkoofsi tokko karaa fuuldureeti 2 dudduubbeedha, 3 fuuldureedha, 4 immoo dudduubbeedha, 5 immoo akkana godhee ka'e akkas godha jechuudha. Mee kana yoo ilaaltan egaa amma akkasitti karaa bitaatti dhiibnee fuuldureetti yoo dhiibne tokkotu gale. Achuma yoo gadi fidne immoo maarshii lammaffaadha. Akkasuma goonee filafiitiitti immoo daayirektii yoo dhufne maarshii sadaffaadha. Akkasumatti yoo dhufne maarshii arfaffaadha. Shanaffaa akkam goona walakkaa dhufne kaane karaa mirgaatti dhiibnee achi galchina jechuudha. Maarshii 5 galeera jechuudha. Kun hundumtuyyuu akkuma nuyi isiniin jedhe kuppulungii kana yeroo maarshii galchitan kuppulungii haga dhumaatti galchaa jechuudha yookiin ammoo kuppulungii dhuma firisoonii jedhanii miti afaan ingiliziitti kuppulungii kana haga dhumaatti afaan amaariffaatiin fakkaata firisoonii. So kuppulungii kana fixaatuyyuu maarshii haala kanaan galchitanii jechuudha. So kana lammaaniin isinitti agarsiisuutiin barbaade irra akkuma nuyi isiniin jedhe silaa haalli kun wanti kun akkasitti miti. Anis akkasitti hojjechuudha miti kan hin barbaadu. Waan cufa yoo itti qophaa'ame fakkeenyaaf kaameraatu bakka kana kaa'ama as kaa'ameetuyyuu kaameraa yeroo miila kiyyaa wajjin kana waraabaa kanas immoo harkaas immoo kaameraan jira walitti dhufameetu haala salphaa ta'e namaa ibsamuu ni danda'ama ture garuu namni yoo abdii irraa qabaate yoo namni subscribe kan keessii guddisee namni fedhii barachuu yoo qabaate waan kana irratti maateriyaala isa hunduma isa waan ni barbaachisu guuteetiin haala kanaan akkaataa itti paarkii goonullee akkasumas yeroo pruufungii illee jechuudha yeroo keessaa namni yeroo pruufungiin isaa jala ga'u magaalaa keessa sila magaalaa keessa waan bifa qindaa'e magaalaa keessa deemeetiin bakka pruufungii itti godhamuu fi bakka nama kuffisu sansan keessa deemeetiin bakki kun nama kuffisa bakka kanatti of eeggannoo akkasiitu godhama bakka akkasii godhaatiin deema. Kanaafuu akkan waa hunda guuttadhuuf akkan meeshaa isaa cufaa guuttadhee bifa qulqullina qabuun hojjedhuuf YouTube kana guddisa. Warri waan kanan fayyadamne illee YouTube mana guddisuuf jecha yoo na qarqaartan natti tola. Subscribe naa godha namaaf illee share like godhaa isiniin jedha galatooma ulfaadha.